السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني جرجرتو أمتك أشتي أمتك جهلالا في أمتك كبجا أمتك جهلالا في أمتك كبجا كم جرتان نجيني كسم بدأ الحمد لله رب العالمين هر الفيديو تكان ولد تديبني جرا ربين كلن هاجا وسوغر فيديو تياتي هنترينين درا وردفتو أوانتا مسلمة هندو كيسانيو يوبا ربين ويا جالتا ما في ويا كبجا ويا جماعتين إسنجا إسنين جتشون بربادا. Egaa obboleewwan kiyyaa viidiyoo kiyya osoo hin tariniin dura hunduma dura alhamdulillahi rabbil aalamiin waa hundumaafuu kan arganneef kadhamnetti illee shukrii rabbii kennaaf galchuu hin dagatinaadha. Akkasumas salawaata buusaa salawaata baay'isaa isiniin jedha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Egaa kanattaan sun obboleewwan kiyya jaalatamtootaa fi kabajamtoota yeroo kamiyyuu isin galateeffachuu hin dagadhu. Namni nama hin galateeffanne rabbii ofiillee hin galateeffatamuu jedhama. Amree galatooma ulfaadhaa kabajamaa isiniin jechuun barbaada. Isin jaaladha isin kabaja guddatu isiniin mala. Akkasuma viidiyoo kana yeroo daawwattanii viidiyoo kana laayik gatii takka isin kaffalchiisu waan ta'eef laayik naaf godhaa. Laayikii naaf tuqaa isiniin jechuun jaaladha galatoomaadha. Egaa obboleewwan kiyyaa guyyaa muraasa dura guyyaa lama dura obboleettii tana viidiyoo kana viidiyoo asirratti hojjedhe namoonni baay'een boohaa turtanii alhamdulillahi rabbil alamin namni ka gaafa gaddaa viidiyoo waan tokko yoo maxxanse gaafaan gammachuu fi yookaan wanti isiin tun maalirra akka keettee waan sanis dhuma isaallee isinii fiduu qaba jechuudha. Isin beeksisuu qaba akkuma jalqaba viidiyoo isin beeksise dhuma isaallee isin beeksisuu qaba. Narratti dirqama ta'a hordoftoonni kiyya gaafsan namoonni baay'ee akka rifattanii shaangullitii boo'ichaatiif ergaa turtan komentii keessa hundaa laalaa ture. Dhugaadha nama rifachiisa. Dhugaa dubbachuu waan hedduu takka rifadhe hedduu takka dhugaa dubbachuu hedduu rifadhe du'aayin furtuu waa hundaati du'aayin akka gootaniif akka bira dhaabbattaniif fide jechuudha. Alhamdulillah rabbil alamin rabbiin har'aasa hundumaa keessa tareekin obboleettiin teenya deebitee naga qabdii daa'imnillee fayyee fi jira yaani yoon jedhu kallachaa afoodhaan ashagamee fi deebi'ee jira. Manatti deebi'ee jira rakkoon takka illee irra hin geenne garuu ammoo tuyyuu daa'imni osoo waa ta'u ta'e kana waan nama gaafachiisu maal akka isii qaqqabu jechuudha. Obboleettiin teenya homaan jedhu daa'imni illee baay'ee jira homaa hin taane kallacha kanarraani waa xiqqoo ta'e miidhamas ammoo maantii isheedha ashaganii fi deebisanii jiranii daa'imni hoyyatee jira jettee warroonni naaf rifatta warroonni naaf akka malee naaf dhiphattanii ani naga qabaa jettee naga qabaachuu nuuf ibsitee jirti jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa hundumti keessaniyyuu jaalatamtootaa fi kabajamtoota warroonni du'aayii gootanii fi bira dhaabbachuu turtanii rifattanillee alhamdulillahi rabbil alamin gammadaadha. Obboleettiin teenya naga qabdii naga qabaachuu nuuf ibsitee jirti. Akkuma gaaf dura guyyaa gaddaa fidee isin agarsiisee guyyaa gammachuullee firii isaa isin agarsiisuu qabaan narratti dirqama waan ta'eefi akkasuma asirratti wanti walii dhaamuu qabnu obboleewwan kiyya obboleettiin teenya tuni tokkotti isii irratti jechuudha. Viidiyoo daa'ima kanaa irratti waraabaa turte qabdee irratti waraabaa turte suuraan of gadhiisaa irratti of waraabaa turte jechuudha. Kuni jechuun nafsi of irratti faraduudha. Daa'imman arabaa biliis tokko sitti hafu miidiyaa sitti hafu malee daa'imman arabaa qabdee miidiyaa irratti as baasuu jechuun kun ammoo mataa isaatu rakkoodha. Kanaaf obboleewwan kiyya biliis waan akkanaarraaf qusadha. Obboleettiin teenya tun hedduu takka rifattee dhiingadde jechuudha. Mana isii addatti mana akka bakka takka socho'uu hin dandeenye manatti itti qollofanii ergasii booda daa'ima ofii fudhatanii gara mana yaalaa deemanii jechuudha. Maaliif akkatti qollofan kun waan nama gaafachiisu daa'imni sun waa ta'e taanaan achumatti jechuudha. Ijoollee hedduu kallattii kanaan kan dhabne baay'eedha. Ijoollee iyyaafannoo jedhan kallattii kana ijoollee dhabne baay'eedha jechuudha. Wanta kana gaafa raawwatamu gaafii takkaan malatti murtii isii battala nafsa irra fudhatan jechuudha. Kan keessa deemii hin qabne murtii keessa deemii hin qabne irratti fudhatti jechuudha. Kanaafuu yoo obboleewwan teenya obboleettiin teenya tuni viidiyoo san daa'ima san qabdee irratti waraabuu suni hedduu akka isii gaabbisiise dubbataa turte jechuudha. Hedduu na gaabbisiise hedduu na rifachiise kan duraa sanii amma booda daa'ima qabadhee suuraa qabadhee as hin bahuu jettee dubbataa turte jechuudha. Akkasumas obboleewwan keenya warroonni daa'iman guddiftan piliis isin taafu daa'imman namaa miidiyaatti as hin baasina. Dhugaa dubbachuun mana dalagu kana keessatti mucaa xiqqaatu jira jechuudha. Inshallah suuraa isaa as baasuudhaa miti suuraa isaa as
baasuudhaa miti sagalee isaatu akka yeroo viidiyoo keessa akka sagalee isaatu aseen hin barbaadu fedhu jechuudha. Kana jennaan obboleewwan keenya warroonni mana namaa keessatti tokkoffaa daa'imman namaa qabatanii viidiyoo wajjin waraabaa miidiyaarra as dhiistanii akkuma nuti kan isaanii viidiyoo isaanii laayivii isaanii arginu isaanillee guyyaa tokko turii dafii arguu danda'u waan ta'eef gaafsa nafseetiit irraa bahe. Daa'imman namaa qabattee daa'imman arabaa qabattee as hin baasin. O daa'imman tee taate malee daa'ima tee yoo taate malee tee akka barbaadde gochuu dandeessa. Garuu daa'ima namaa qabdee miidiyaa irratti as hin baasin. Piliis akkasuma itti aansee jechuudha. Akkasuma itti aansee warroonni manguddoo yookaan nama gurguddaa bira daladdan jechuudha. Dubartii gurguddaa naannessitanii dubartii gurguddaa kunuunsitan jechuudha. Ijoollee shamaraa warroonni akkasiis ijoollee tana baay'ee miidiyaarra arga. Manguddoo kanniini isaan hin arganii waa isii hojjettu hin argan waan ta'eef waraabaa gadhiisti. Itti waraabaa muuziqaa irratti banaa gadi dhiisti jechuudha. Lakki obboleettii tiyya sittaa hafu gammachuu ati isii wajjin dabarsisu sun sittaa hafu uf qusadhu. Ijoolleen isaanii osoo akkasi guyyaa tokko akkuma miidiyaa gamaa fayyadam turii dafi viidiyoon kunni hiifa facaa waan ta'eef tasa osoo haadha ofii akkasi miidiyaa irratti arganii ijoolleen isaanii maal akkasirra gahu kana dhaabbadhu uf ilaalii uf yaadadhu siin jechuu barbaada obboleettiitii. Warroonni manguddoo dubartii gurguddoo naannessitan viidiyoo wajjii uf waraabaa irratti muuziqaa dalagaa irratti hojiin dannasaa maal godhaa deemtan piliis osoo deemtan nafseettisan irratti murtaa'ina waan kanarraallee uf qusadhaa. Ufii keessanii akka barbaadda waraabaa uf gadhiisa namni isin gaafatu hin jiru. Kanarratti murtii isinirra fudhatu hin jiru. Yoo akka barbaaddan taatan manguddoo fi daa'imman akkasumas mana jireenya isaanii. Wanti kun miidiyaadha. Turii dafii faffaca'ee bira ga'uu danda'a. Mana isaanii keessa deemtanii, gola isaanii keessa deemtanii, algaa isaanii keessa deemtanii, suuraa isaanii mana guutuu waraabaa keessa deemaa akka nama mana kee keessa jiruutitti gaafan gadi dhiistu piliis dhaabbadhuuf ilaali. Dhaabbadhuuf ilaali. Akkuma ati ka isaanii argitu isaanis kenna turii dafii faffaca'anii argan miidiyaadha waan ta'eef wanti kun. Kanaaf jennaani obboleewwan keenya piliis uf qusadhaa. Wanna kanneen irraa uf qusadhaa isiniin jechuun barbaada. Kuni dhaamsa kooti. Yoo dhaamsa koo keessatti dogongora qabaadheef ijaaf qalbiirra na hambisa. Na uffalchaa isiniin jechuun barbaada. Yeroo tokko mucayyoo takkaadha. Isiin garuu yeroo san tokko illee hin dhufne badaa akkana dhufellee garuu akkana badaa fayyadamni isaa akkanatti shaa hin jenne. Gaafa tokko bilbilli mucayyoodha. Aadaa mucayyoon tuni kilaasii ijoollee shamaraa keessa seentii waraabdii garagalchitii aadaa suuraa of bira kaastii yeroo kana beeki suuraan tokko suuraa isaanii mana keessa jira. Suuraan kunillee keessa oolaa waraabdii FB irra gadi dhiisaa turte jechuudha yeroo san. FB ofii irratti poosti gooti. Isiin garuu uf waraabaa irti quba of hin qabdu. Suuraa warraa ka duuba jiru sani dantaa ittiin goone yeroo sanii xiyyeeffannaa ittiin kennine xiyyeeffannaa malee waraabaa turte jechuudha. Viidiyoo sun qarincaatti isaa bilbila keessa jira. Bilbilli isii guyyaa tokkoof tabalaashee. Guyyaa tokko tabalaashee jennaan akka hojjechiisanii fi ijoollee shamaraatitti kennite jechuudha. Hojjechiisaa naa deebisaa jettee onnaa isaa paasoortii isaa irraa gubdeetti kennite jechuudha. Gadiin baate intalli hin barabbarte gaafa barabbartu suuraa wannaa fi mana keessatti argite meeshaan manni isaanii guutumaan guutu jalarraa qabee hanga guyyaa isii aadaa kilaasiiwwan keessa uf jijjiiraa viidiyoo waraabdii viidiyoo isa argite jechuudha. Siniif galee viidiyoo kana argite. Viidiyoo kana gaafan argitu FB keessas FB illee seentee gaafa seentu viidiyoo isii yoo jala gasseenanii ilaalanii manni isaanii guutuun akka mana ufiititti guyyaa kilaasii jijjiiru saaloonii itti uf jijjiiruudhaan teessoo soofaa gamana jechuudha viidiyoo uf waraabaatti gadhiisti jechuudha. Guyyaa kanarraa intarneetii irraa cufanii silkii irraa fudhatanii nuukiyaa bitanii laataniif jechuudha. Nuukiyaa sanuu maal godhanii nuukiyaa sanuu ofirratti hidhan. Lakkoofsa nuukiyaa sanii ofirratti hidhan jechuudha. Simii san qixxim goote ofirratti hiitee jechuudha. Yeroo akka tasaa wannaadhaa bilbiltu yeroo isaanii maatiidhaa bilbilan isiin bilbiltu hin waraabani. Ubbiratti waraaban jechuudha. Ofirratti hidhanii hin waraaban. Achirraallee akka waa silkiin bira jirutti walqixa waraaba walqixa dhageeffatanii waraaban jechuudha. Akkasuma guyyaa tokkos ijoollee as keessa jirtu bilbiltee mucayyoon bilbiltee sagalee san waraabanii
hiisisanii deemanii hiisisanii afaan arabiffaatitti hiisisanii gaafa kaanii isiin ammoo badina isii gocha gootee akka irraa fudhatamtee ani hin taa'uu minaamina jettee haasofte. Kanas fuudhanii qaxaqqaxanii silkattii taanillee harkaa fuudhan jechuudha. Kaawwan akkanaatu jira. Nan arganii nan beekanii bilbila kiyya quba hin qabanii jettee warroonni waan hin taane dalagdu. Please uf eeggadhu obboleettiitii, uf eeggadhu obboleettiitii tashamaraa, uf eeggadhu wanna kanneen irraa uf eeggadhu. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Yerooni viidiyoo yeroo tokko jedhu kilaasattii tiyya keessa taa'eetiin akkasuma cinqamee iddoo bareedaa isaanii soofaa isaanii bareedaa filachuu osoo wallaaleetii miti, teessoo isaanii bareedaa filachuu wallaaleetii miti. Maaliif jennaan nattaafu wanti kun mana kiyyaa miti, wanti kun miidiyaadha. Tarii deemanii booda argani gaafa arganii maaltu narra gaatan jedhu santuyyuu na afoo dhufa waan ta'eef akka arge keessa deemee goraabu jechuudha. Maaliif hin barbaadu mana kootii miti, gaafa mana koo galee akka barbaade keessa deemee gubbaa hamma jalaatti jalaa hamma gubbaatitti akka barbaade ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf jennaa piliis Oromoo koo ijoollee keenya ijoollee shamaraa rakkoo hamaa isinirra qaqqaba, rakkoo hamaa akka isinirra qaqqabu ka ijaan arginellee jira, ka gurraan dhageenye sandachaadha. Kanaafuyyuu obboleewwan kiyyaa ijoollee shamaraa akkanattuyyuu lafattuyyuu osoo waayyuu hin tuqinii gaaromni keenya badoomni keenya guyyaarraa guyyaa lallabama kaddaamaadha. Namni rakkataa namni badaan hattuulleen hojjettuma kijibtuullee hojjettuma wanti hundumtuu hojjettuma jechuudha. Kana hundumaayyuu dachaa baannee deemaa jirra. Homaa miti rakkoo miti. Kan namni sitti murteesse homaa miti. Murtiin tarabbiiti. Garuu ati qulqulluu ta'ee argamsa hundumarraayyuu jechuudha. Kaayyoo keetitti cimi. Kaayyoo kee kan manaa baateef hin dagatiin. Please miidiyaan kun hedduu nu maraachee jira. Nama adaba qabu gaafa jalqabaa adabaan dhufee waa barsiisa jedhee dhufee adaba irraa mulqee jira. Akka nama dhugee osoo hin dhugin zaahira macheessee jira jechuudha. Zaahira nama argitanii zaahir osoo dhugin michaa'u akkas kun dhugaatii tokkoon malatti uummata keenya ijoollee keenya macheessee jira jechuudha. Hedduu gaaga'umsa hedduu fidaa jira. Piliis uummata kiyya yoo har'a waa daladdan tamboruu isin yaachisuu qabdi, isin yaachisuu qabdi, isinitti dhagahamuu qabdi, isin afoo dhufuu qabdi jechuudha. Ta har'a irra jirtan michaa hin laalina. Gaafa ta har'aa tana har'a waa daladdani tamboruu viidiyoo keessatti yoo waa dubbadhu dhugaa dubbachuu uf sodaataan dubbadha. Maaliif jennaan wanti kun viidiyoon kun maxxanee ta'a waan ta'eef wanni an dubbadhu kun boru namatti dhaloota na duuba dhufu lafaa dhufutuyyuu dhageeffata waan ta'eef ilmoo kiyyatu dhageeffatuu danda'a waan ta'eef ilmoo kiyya maal as keessaa na dhageeffata. Wanni an irra jiru kana haala irra deeme kana gaafa waan an badaa asirraa as keessaa na dhageeffate haatitii akkanarra as dhufte jedha sanuma narraa dhaalama dhageeffatee maal godha yoo awwaan gaarii dubbadhu ta'e gaarummaa isa fudhata jechuudha. Yoo waa hamaa dubbadhu ta'e hamama isa fudhata jechuudha. Kanaafuyyuu waan har'a facaafanne bor hamachuun keenya hin oolu. Hamma dandeenyeen obboleewwan kiyyaa miidiyaan kunii har'aa siif fakkaata. Miidiyaan kun bultii siif hin ta'u, miidiyaan kun jireenya siif hin ta'u, miidiyaan kun kaayyoo siif hin ta'u. Kaayyoo teetirraa hin dabin, kaayyoo teetirraa maqin, waan kaleessa hidhattee baateef hin dagatiin. Jajjabaadhu. Nuti dubartiin biyya Arabaa akkanattuyyuu maqaa hedduutuyyuu nu bahee jira jechuudha. Maqaa san garuuyyuu maqaa hedduu si haa ba'u. Ati garuu bakka si kaayassan bakka maqaatti sitti baasasan ittiin argamin malee maqaa siin ba'u homaa miti salphaadha sitti hin dhagahamin. Maal jennaan shamarri biyya Arabaa warqiidha. Shamarri biyya Arabaa dahaba. Shamarri biyya Arabaa wanti itti qixxeeffamtu takka illee hin jiru jiraachuuf illee hin taa'u. Daayimendiidha nuti garuu daayimendummaa sana ammoo gatii keenya wallaallee bakka hin taanetti argamuudhaani gatii keenya ofirraa buusaa jirra jechuudha. Gatii keenya kan qaalii kana ofirraa buusuu ofirraa cabsu jiru kana haa deeffannu haa tiffannu. Nuti qaaliidha. Qaalii ta'uu keenya eenyuyyuu nu beeka. Osoma beekan nuti tuqan malee nuti qaalii akka ta'e eenyullee nu beeka jechuudha. Kanaaf yaa shamarreetiyya atis tan waan hin taane keessa seentee miidiyaa kanarra bultu. Piliis taboo bultii godhachuu hedduus har'a tamboruu wanta har'aati daladdu sun bor bultii keessa sanii si qeeksisa waan ta'eef uftisii jechuudha. Ilmi namaa ni dogongora. Namni dogongore tokkoyyuu hin jiru. Namni hin dogongore baazawee namaayyuu miti. Maal jennaan namni dogongoraa ka jechuu ni dandeenyu nama akkamiiti beektu? Nama yoo dogongora ofii sanirraa waa hubanne nama dogongor yeroo hundumarrayyuu dogongoruma san keessatti gadi deebi'aa dhiitamu jechuudha. Argitanii akkuma harreedha argitanii gangalata.
galataa ol kaatee daarama san gaddeebiti kan galataa ol kaatee daar sani gaddeebiti jechuudha. Dogongoraan nama akkanaati malee namni takka yoo dogongore dakka san akkamitti dogongore jedhee gaafii itti ta'ee dhaabbatee barnoota irraa fudhatee karaa dogongoraa san irraa akkamitti imalee dogongora karaa kamtu dogongora kanatti nagees akkamiin dogongora karaa kanarraa goruu qaba jettee dhaabbattee yaaddee itti yaaddee akka cimtuuf si taasisa jechuudha. Dogongorri suni nama sammuu qabuuf dogongorri barnoota ta'aa fi jajjabina ta'aa fi kaayyoo ofii daraan akka cimee jajjabaatee itti fufu dogongorri akka lamuu isa hin muudanneef tattaaffii akka taasisu akka godhuuf isa taasisaa jechuudha. Garuu nuti shamarran keenyaa wanti nu miidhaa jiru miidhaa hamaa yeroo yerootti wanti nurra geessaa jiru dogongora walirraa barachuu dadhabuu keenya jechuudha. Dogongora walirraa barachuu dadhabuun keenya yeroo yerootti rakkoodhaaf nu saaxilaa jira jechuudha. Wallahi rakkoo hamaadhaaf nu saaxilaa jira. Yaa shamarran keenya ati daladdu maaliif daladda? Ati daladdu maaliif daladda? Waa kaayeffattee waa malee shinti beetii madaamii dhiqaan jirtu bare waa malee barchi umrii kee bareedaa kana humna kee normaalii kana mana madaamiitti itti buusaa hin jirtu bare waa malee dhaamiti bare ati gaafa biyyaa baatu waa malee biyyaa hin baane waatu si biyyaa si baase namni harka caalaan keenya amma yeroo laallu tokko gaafa miidiyaa kanarra bahee wanna gaaf jalqabaa san biyyaa isa baase san kan dagatutu baay'ata jechuudha. Laa obboleettiitii hin dagatini miidiyaa kana haga barbaaddes iyyitu hamba barbaaddes ol utaaltu harka sidhaanii harka dhahaalleen baay'atu bor ammootuyyuu miidiyaa kanarratti miti kaati galtu wanna kaayeffatte san fudhattee hamma turii kan itti galtuudha jechuudha. Yoo haadha waan kaayeffatte san gatte bor maal keessa dhaabbachuu hedda miidiyaa mataa tokkodha kanatti mana ijaarattee keessa jiraachuu feetamoo mana sitti fakkaate moo mana jireenyaa sitti fakkaate moo laa inni gongorii obboleettiiti tarii yeroo dabbaramte adabadhuuti dhaqiitii booharii ijoollee fakkaattota kee bakka siin hin malleen dhaabbatiin akka tiisisaa wannum argite irraa xiixuudhaa fi yeroo kee hin gubiin yoo dandeesse iddoo barnoota jiru kina ustaazonni baay'eetuyyuu achirra daawaa garagaraa dabarsanii barnoota garagaraa dabarsanii akkasumas fatwaan garagaraa achirra taasifama jechuudha. Yoo dabbaramtee jette dhaqiitii fatwaa san dhageeffadhu yoo barbaadde dhaqiitii ustaazonni hedduu carraa bananii gaafiidhaaf kan gaafii akka gaafatanii carraa kan barantu jira. Yoo gaafachuu barbaadde gaafadhu yoo gaafachuu hin barbaanne ammootuyyuu jala taa'ii dhageeffadhu. Akkasumas sanis yoo hin barbaanne barnoonni karaa hundumaa ni kennamaa jira waan ta'eef barnoota mana teettee qarshii afaan Amaariffaa, Ingiliffaa, Arabiffaa barnoota diiniidhaa dabalatee barnoota hundumaayyuu kennamaa jira jechuudha. Barnoota kanarra yeroo kee dabarsi yeroo kee gubbursi fayyada waan ta'eef ilmooteetiif dabarsita ilmooteetiif si fayyada waan ta'eef kanaaf obboleettitiyya shamarran nuti qaaliidha waan ta'eef qaaluma keenya kana gatii keenya qaalii kana cabsuu hin qabnu sharafuu hin qabnu qaaliitti akka taane uf barree qaaluma kana tiffatuu qabna jechuudha. Gatii keenya kana tiffatuu qabna beekuu qabna dagachuu hin qabnu isiniin jechuun barbaada obboleewwan kiyya qaalii fi gaariiwwanii egaa ka viidiyoo biraatiin inshaallah hamma walitti deemnutti viidiyoo isinitti dheeressuu hundi keessanii assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.